السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفون جرجرتو المان رمو بقالي ونيبي كقاري وان إجري الدنيا على أرقمتني بجنة جاتاتني ربي الساعتي أما جرتن تنا إسين جاي تني جتان نجا كوت الحمد لله قالت ربي يعني تموتوا بيرا ورتموتوا بفماتي تاتن هدو تكا قالت وما سنين جرا ورجنا هارا جرتشانا لك يا أفتن Arawaa gara chaanala kiyyaa dhuftan koottaa natti dabala maamaatii kiyya ta'a subscribe like gochuun isiniin jedha walaa jajjabeessinu har'a wanti dalagaa jiru kubusiidha. Kubusii duwweera jedhamti afaan arabaatiin duwweera jedhanii beeku garuu mana keenya kanatti ishii dalannaa wajjin dalannaa koottaa akkuma argitan inni kun lixiidha. Daakuu kubbaayyaa lama burcuqqoo lama jechuudha. Achiran paakiin boodarii maankaa sukkaaraa tokko sukkaara maankaa lama fi haliib niidoo maankaa sadii isiniin jedha waliin dalannaa koottaa nyaatanii isiniin jedha xumura irratti isinitti argisiisa ishee xumuretti jechuudha. Hedduu isaa lallaafaa hedduu isaa bareedaadha jechuudha. Haala salphaan hojjettanii mana keessatti nyaachuu dandeessan isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Yoo kubusii suuqii mana keessaa hin qabaanne isa kana daladdanii nyaachuu dandeessanii haala salphaanii. Karaa salphaan obboleeyyan kiyyaatti bira dalagattanii kubusii mana keessatti daladdanii nyaachuu dandeessan isiniin jedha haala salphaanii. Feetan jimlaa wajjin nyaachuu dandeessanii feetan ammoo asalaa wajjin nyaachuu dandeessanii waanuma isinitti tole wajjin jechuudha karaa salphaan daladdanii akkanatti. Nama dhibu jechuudha. Daakuu haliib niidoo malaagaa sadii maankaa sadii paakiin boodarii maankaa sukkaaraa tokko sukkaara maankaa lama so'idda xiqqoo zayitii maankaa lama zayituuna ta'e aafiyaa ta'e jechuudha zayitii nabaatii ta'e zayitima ta'e jechuudha zayita mana keessaa qabda. Bakka wanti biraa wanti dabalatan jiru bishaanii. Karaa salphaan daladdanii nyaachuu dandeessan isiniin jedha obboleeyyan kiyya.
waa baay'ee sa'aatii namatti fudhatu, sa'aatii hedduu namatti fudhatu. Deebi'ee ammallee nyaata hedduu isaa laafaadha, hedduu isaa bareeda. Asalaan nyaachuu dandeettan, damma wajjin jechuudha. Jimnaa wajjin nyaachuu dandeettan, zayituunii wajjin jechuudha. Waanuma sitti tole wajjin nyaachuu dandeettan. Bismillah. Kinuma akkanatti jechuudha. Asala wajjin kuni asala haala salphaan hojjettanii nyaachuu dandeettan jechuudha obboleeyyan tiyya. Hedduu isaa bareedaa, duubni isaa adii jechuudha. Feetan gubbaa isaa irra zayituunii dibuu dandeettanii, yoo dhadhaa qabaattan dhadhaa dibuu dandeettanii karaa salphaa. Obboleeyyan tiyyaa viidiyoon tiyya asumatti xumuramti. Waan na dhaggeeffattaniif hedduu takka galatoomaa. Subscribe chaanaala kiyya gochuun dagatinaa, like gochuun dagatinaa. Chaanaala kiyya like gochuun dagatinaa isiniin jira obboleeyyan kiyyaa. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti amaanidha.